Maaliif beektaa kan Hamaasii guddoon yeroo kamiyyuu taanaani yoo isaa danda'ame akka hiikamuu hin dandeenyetti gudunfa waan ta'eef hin furama yookaan hiikama jedhee yaadu. Akka isaatti jabeesseedha yookaan akka isaatti jabaate waan xumurameef injira miti sila kanatti namni waan siin jedhudha. Warri waan kamiyyoo ta'e dhugaa waaqayyoo jireenya koo keessatti jechuudha. Nama harkatti nama baay'een jaalladha, nama baay'een kabaja. Nama jechuun anaa fi bakka jireenya koo keessatti nama jechuun nama iddoo guddaa naaf maaliif maallaqa hojii hojjeteen itti dhufa. Bakka hiyyummaa ta'etti hojjettee keessaa baata. Waan kamiyyoo ta'e hojjettee keessaa baata. Garuu dhala namaatti dhufuu hin dandeessu. Dhala namaas immoo ati jeetii jabaadhaan laaltu kanatti yeroo tokko otuma si faana jiru, otuma si faana dadhabdu, otuma bakka na faana jira, otuma ati jettuuti. Deebisee boolla siqotaa inni kun immoo lafa kamitti yoo ta'e namadha. Dhugaa rabbii adaraa keessanii hiriyyaan qaba jettanii hiriyyaa namaniidha. Nama qaba jettanii namuma kamirratti ija keessanii gatina. Dhugaa waaqayyoon baay'ee bakka inni miilanaa waa baay'ee na barsiiseera. Maaliif nama harkatti miidhamee hin beeku, nama harkatti illee cabee hin beeku. Garuu nama baay'ee sodaadha. Sababiin isaa waan macaafni qulqulluu jedhuufi jechuudha. Namni immoo dhuguma gaafa namaaf boolla qotu akka otoo danda'amee fi bakka injira mitiire sila kaniifan argeen jira viidiyoo baay'ee miidiyaa kanarratti dhimmi isaanii ulfaataa, dhimma isaanii hin dadhabne, dhimmi isaanii kana dhimmi keenya nama najjeesne qofa sababii oromummaa keenya qofaaf sababii oromummaa keenya hin jiraanne sababii afaan oromoo kana dubbanne qofaaf kan dabarfamne kennamne jechuudha. Okay, namoonni baay'een keessatti dhimmi isaanii kanadha, dhimma kana giruun gibira manaaf amnaamna Meeqa walitti caabburanii warri haasaa turan dhaga'een jira. Garuu dubbachuun barbaada. Waa'ee namaa dubbachuun dursa of eeggannoodhaan maaliif gaafa bakka dhimma sana otoo caljettanii odeessuu baatan waa'ee keenya otoo hin ta'in dhimuma namaa ta'eetu jechuudha. Kanaaf yeroo tokko kan nama miidhufa godhaa dhufaatti uumaa biraadha. Nama siin danda'anitti immoo hiriyyaan qaban jedhina. Nama qaban jedhina ani nama qaban jedhee ijoollee mana maadaamii ta'e dhugaa waaqayyo warran achi isaanii hin beekne warran ittiin dadhabne warran faana hin dhamaane warran hin boonyee fi isaanii nan arga nama qaba kanan jedhu dhuguma isa sirrii jechuudha. Kanarra kan dabalate nama qaban jedhina yommuu taanaan immoo isa ijji keessan irra jirretu sin gargaara. Nama sin abdatinaa. Lubbiyye maaliif akka namaatiif dhumeera gin akka waaqaatiif koo hin uumu jedheeraan beektaa abdii qabna. Abdiin kee dhumiin malee qoramuu waanuma jiru lubbiyye garuu abdii yoo dhume kalas macarrashaan abdiin namaa dhume. Waaqayyo immoo nama jaallatu qoraa. Bakka ati namaaf gaarii ta'e namni siif gaarii hin ta'in abboo singanaa guddatu. Bakka asirratti warqeen illee qorameetu abidda keessa bayeetu warqummaa isaa mul'isa waan ta'eef. Sinis ijoollee waaqayyo waan taataniif qoramtanii keessaa baatanii ganaatti guddaa geessu. Karoorri keessan karaatti nafu baazawwee. Waaqayyo waan sinii akeeke dabarsee warra akkasiin godhanii sanaa hin kennu baazawwee maalannu. Maaddii siniif qophaa'e eenyullee itti darbuu hin danda'u yoo ta'u. Hojjetanii itti dhufuu hin dandeenye ganaan odeeffanii itti dhufu. Guddachuu barbaade hojjettee malee nama dhiibbee nama rakkamaa yaaddee nama okkura qottee hojjechuu barbaade sammuu kee kana qofa si jijjiirama. Sammuu keetti bakka dhugaa filannoo garaa keessa waaqayyoo jedhee maaliif rakkoo kan kaleessaa dhiisi gatiyyuu lafa duwwaarra fakkeenyaaf lafuma duwwaarra waaqayyo si gargaare fayyaa qabaanna lafa duwwaarraa namni kamitti hojjetee milkaa eenyu qabeenya wajjin dhalatu. No abadan singana daa'ima gifti to ganaa biyyittiyyuu bittanii garaa isaanii ganaa guddu waan ta'eef gammada waaqayyoon galateeffadha. Wanti isinii gammade wanti yeroo hundumaa desna jedhu sin nagaa taatanii dhumachi keessaa baatanii wal biratti sin arguudha malee dhugaa rabbi waan tokko bakka ani guyyuma tokko sin argite yaadeen beekamtu. Innaa wal biratti sin arguun kooyyanaaf gammachuu guddaadha akkatti jechuudha wal bira yeroo teessan kalaas bakka nagahee jiran dhugaa kiristoosii. Innaa bakka waaqayyo sin gargaare. Namallee waa baay'ee barattu. Kun amma beektaa akkasiin nama waa barattaniif godhe malee waaqayyo waan biraaf waa barattu beektaa. Eenyutu diina kooti eenyutu naaf gaariidha jettanii barattu. Kanaaf namarraa of eeguun sinirraa kaasee baradheeraan dhugaa kiristoosiin
ስለዚህ በቃ waaqayyo baga nagaan sin galchite ammallee hin qabamina bakka yaaddannu geessu sin qaaliidha sin ijoollee fiqiriiti sin ijoollee jaalalaati fataadhaa jedha dhugaa baay'een isin jaaladha baay'een isin kabajaa Aye, galatoomni minutullee baay'ee jaallannaa kudduraatti ulfaadhaa galatooma. Gado, nagaan siniif haa ta'u hunduma keessaniif iyyuu astu. Wayye. Astu galoo akkam nagaa keessanii miti. Dhugaa baga waaqayyo sin gargaare abbaan keessan sin gargaare gara biyya keessanii galtanii homaayyuu rakkoo miti kuni rakkinni waan jirudha. Gaafa kakuun namaa ga'ee qormaanni nabamu bara kakuun kee raawwatu aafatu muka jigee ottootitti baay'ataa jedhanii. Gaafa kakuun kee ga'ummaa qormaanni dirqama sitti baay'ata. Odoon qoramiin eebba biraan geessu baay'isa wayii dhugaa dubbachuu fi nama qorameetu kakuusaa bira ga'a. Nama rakkateetu immoo mo'achuu danda'a. Ijoolleen Kiristoos hin qoramu. Isin immoo baga qoramtani. Maaliif qorumsi eebbadha. Eebbatti sin baasa. Kanaaf dhugaa baay'ee taatee kun ta'e irratti waa tokko bichaani jedhame. Yaa waaqni nagaadhuma isaaniitiin gashi malee isaanoo waan hundiyyuu yoo bade nagaadhuma isaaniitiin agadaniinna. Ani gasti namarralee nama galee gaafadheera jennaan warrootaan maqaa isaanii baasanii dubbatan tokkoon keessaniin maqaa keessan kenninaa naan jedhan. Maala noka maanaan isaan beeka maaloo dabarsitee naan kennitu amma kan jedhe dhugaa wangeelaati bargastirra galeen gaafadhe. Maaliif jedhee maaliif ijoolleen kun maal ta'anii jennu maaltu isaan tuqe tokkoon keessa warri maqaa isaanii baastanii suuraa isaanii viidiyoo irratti hojjetanii faarfannaa irratti kan barattanii bilbila keessanii maqaa keessan kenninaadhaan dhugaa waaqayyooti nama isinitti dhiyaatudha. Inna achi malaanan maan jedhan ijoolleen waaqayyo dabarsee nama laannaanii nuti mana ofiitti iyyuu namaa dhufti kun yooma rakkoon qabu hin jedhen gaafa guyyaan kee immoo isaan hin ba'u garuu dukkanarraa odoo hin bari'iin nafu garuu namni dolaalee dubbatee rakkoon qabu an jettanii odeessitu omaan beektanii naan jedha egaa ummaa mitii isin iyyuu kan beektan egaa gaariidha waaqayyo waan godheef qaba dhiifama jedheen gasaanirraa bu'ee jechuudha. Kanaaf kan jedhu rakkoon hin jiru waaqayyo gaariidha baga qoramtu. Baga argite baga baates baga seentas waaqayyo lafa sana si seensisu waan guddaa barattee baata bargaa rakkatti qaafa qoramtee warqiin gubattee abidda meeqa keessa darbiteetu dhattee warqii taati waaqayyo kan si qoree eebbatti si baasuuf malee si yoomsa yookaan rakkinatti si hambisuu kanaaf baga ta'e jedha waaqa keessan galateeffadhaa astuu godhugaa uumaa miti isinitti nagaamii waaqayyo haa galatu. Osin jedha baga waaqayyo nagaadhaan harka keessan nagaa miila keessan nagaan keessan eegame gara biyya keessanii galtanii homaayyuu miti waaqayyo sin haa eebbisu lafuma sana teessanii waan baay'ee hojjechuu dandeessu. Inni kun homaayyuu miti garuu immoo gaafa dhuftanii akkanatti mul'atan baay'ee tokko das nama jedha isa kaleessaaf isaarraa wal bukkee qabee gaafa ilaale ani rakkinni yoo baay'ate namni hin darba waan hundumtuu kan jedhu tokko nama barsiisa. Namni immoo waa baay'ee irraa barata beektaa. Sinirraa waan baay'ee baradheeraan akka mataa kootti yoo sinna beekuu baattan ani qaamaan sin beekaa mana keessan dhufee argeera hojii galoo hojii astuu nan beekaa oduma namni naan jedhee odoo asteer nama qalte naan jedhanii hin amanu dhugaa waaqayyoo jechuudha. Ani asteer harka isheerraa nyaadhee beekaa argees beekaa maal akka taane masaanii hubadhee beekaa garuu gaafa rakkoon tokko namarra ga'e namatti murteessu naan jedha. Garuu haa ta'u namni gaafa namatti murteessu achoolii sitti murtaa'in malee isheen lafa kanaa faayidaa hin qabdu akka kootti jechuudha. Waaqayyo biraan dhufiin malee namni waan barbaade yoo jedheyyuu inuma ceeta. Ce'uun kee nafu gaafa ce'uun kee ga'e gaafa guyyaan ga'e gaafa kakuun kee raawwachuu ga'e rakkinni wal guuree sitti dhufa. Maaliif sababiin isayyuu ijoollee waaqayyo qorumsa qabu. Kanaaf baga waaqayyo sin gargaare gara biyya keessanii galtanii amshiroomaa miti ammas hundisaayyuu hin darbeera. Waaqayyo immoo gaariidha eebbifamaa akkanumatti gammachuutti hafaasiniin jechuun jaalladha ani karaa ammataa kooti baay'ee tokko gammadeera gaafa wal biratti sin argu dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee dasna jira eebbifamaa inni raanfatiin akka kakuu waaqayyo immoo sinirra jiru ijoolleen kakuu qaban hin qoramu yeroo hundumaayyuu nama kakuu qabutu qorama warra biyya lafaa fakkeenya fudhadhaa gaaf tokko itti ilaalime warra abbaan qabne warra biyya lafaa keessa jiraaf akkatti itti tolee jiraatu. Ela jireenyi isheenarraa isaan rakkina qabani garuu mana isa boruu isa galgalaan qabani beekamti.
isheen argatani arra biyya lafaa kanatti akka barbaada itti jiraatu akka barbaada waan barbaadan ta'u garuu boru mana isa dhugaan qaban daandii isa dhugaarra hin jiranii kakuun qaban waan ta'eef jechuudha. Kanaaf ijoollee kanatu warra biyya lafaarraa gargar nu baasee nuun qorumsa nutti baay'isa siniin jechuun jaalladha. Yoon sinitti baay'ise obboloota koo dhiifamaa namoonni baay'ee dubbatan na eegaa jiru. Baga gammadanii siniin jedha galoo astuu eebbifamaa dhugaa. Nuuf jiraadha eebbifamaa ta'ee dhugaa. Galatooma hundi keessaniyyuu warri akkas godhanii baga godhanii tarii boru kan kana walitti ta'uu waan danda'uuf waaqayyo hundumaa galuufis dangooftaa siniif haa baay'atu akka nagaa keessanii. Ameen siifillee baay'atu nagaa jirta. Fayyuma nagaa keessanii baga jiraattan. Ameen ameen siifillee baga jiraatti. Homaa miti gaa astuu galuu gooftaan koo baga ayyaana isaa sinii baay'isee sin gargaaree waannaani kamis ta'u sanas ta'u waaqayyo sin gargaaree nagaadhaan achi keessaa ba'uu keessanii biyya keessanitti galuudha. Maaliif qabeenyi sin dhufaa sin dhumas qabeenyi biyya lafaa fixeensa maaliif waan barbaadeyyuu yoo dhabdan nagaadhaan wal bira jiraachuun keessan bichaan hin ga'a. Maaliif namni kaleessa hojjetu har'a sunuma hojjeta. Maaliif harkuma kaleessa hojjetutu hojjeta hunduma hundattuu jechuudha. Maaliif biyya ormaa keessatti hojjetanii biyya ofii keessatti hin kufan. Maaliif kaleessa hojii beektu waan ta'eef har'as hin hojjettu bakka barbaadan bakka deemtanitti harka keessanii kaleessa samanummaa keessanii waan hundumaa hubattaniitu kan keessa dabartanii kanatti dhuftan jechuudha. Namni rakkachuun dhiisu namni rakkatee namni waaqayyo jaalatu rakkina qabayyu. Maaliif waaqayyo waan isa jaalatuuf isa qoree ilaala. Warri isiniif dubbates warri isinii dubbachuu dhiises waannan sin nagaa ta'uu keessan. Baga waaqayyo gooftaan sin gargaaree ani jechuun lafattan sin beekatoon taane miidhuma kanarrattan sin argee baay'een viidiyoo keessan hordofa miidiyaa keessanii hojiin sin hojjettan tokko baay'ee dasna jedha. Jireenya koo keessatti nama hojii hojjetatutu nama rara. Yeroo hundumaa jechuudha. Maaliif waa tokko isinitti dhiyaadhee sin quba qabatoon taane isuma miidiyaa irraa hojjettan kana baay'ee tokko natti toltu. Gaafa immoo wanti kun ta'ameera jedhanii dhugaadha. Anaaf Kiristoos qofatu wal beeka jechuudha. Keessi koo amma nagaddee garuu gaafa galuun biyya galee anas teerachitti hafte jedhu dhugaa rabbiiti nan boo'e. Ana malee waaqayyo malee wanti na argee hin jiru. Homaa miti gaa waaqayyo dandaadha guyyaa isaa eegee ishii sin galchee waaqayyo gooftaan koo baga nagaan sin galchee baga gargaaramtanii waan nan nagaa qabdanitti gammada dhugaan siniin jedha waaqayyo gooftaan nagaa sinii kennu bichaadha. Harki keessa miilli keessa iji keessa wanti tokko baga sin hin miidhamin waan naan isa kana hundumattuu sin dhuftu iji keessanis immoo akkatti fuftan abdii gooftaa biraa qabdu waaqa qabdanitti jabaadhaa bakkuma jirtanitti miila keessan jabeeffadhaa. Kamis ta'u sanas ta'u hundumtuu hin darbaan sinin jedhu jaaladha obboloota koo dhugaa baay'een sin jaaladha. Sinillee nan beektanii anillee sin beeku ani garuu miidiyaa irraa nan sin beeka. Ijuma keessantu natti tole yeroo akkasitti wal bukkee teessan baay'ee tokko namatti toltu. Maaliif jennaan namni amala isaa fi yaada isaa fi hojii isaatiin nama ta'ee jiraachuun gahaadha. Kanaaf sinin jedha gooftaan koo sinaa heebbisu heebbifamaayyii. Bakka deemtanitti immoo ayyaanni waaqayyo hammallee sinirraa haa calaqqisu. Akkuma har'a rakkina keessa dhaabbattanii waaqa keessa waammattanitti amma